ኮላተፈ ኦሮምኛ ነው የምናገረው በአፋን ኦሮሞ ገባለው ሆርዶፍቶታ ወሎ ግሎባል ሚዲያ ሀረጀቹዳ ጉያ ኩዳፍ ርባቲ ጃፋ በረኩመ ለማፊ ዲግደም አከለኮ ሰፈረንጂት ዳናኖ አፈሪፊናኖ አማራዳ ወሊገሉዳን መጋላ ባቴዳ መጋላ ናኖ ሰነት የቹዳ አና ታቴ ቀበተኒ hanga komboshaatti abjuu jedhasan mirkaneessuudhaaf tarkaanfii isaan humna guddaadhaan magaalaa baatee irratti fudhatan osoo isaan hin milkaa'in irree fi gaachana saba Oromoo kan ta'e qeerroo wallootiin wanni sun fashaluu dandahameera. Humni addaa kun akka inni fedhe osoo hin taane akka qeerroo walloo ta'een feeteen lolli kuni xumuramee humni addaa kuni gara waraana Abiy Ahmaditti kaambii burqaa jirutti baqatee achitti akka makalaakiyaan Abiy Ahmad isa dandamsu ta'uun isa hubatameera jechuudha. Humni addaa kuni karaa biraatiin illeen qeerroo keenya irratti qaxxaamuree humna leenjii waan ta'eef dhukaasa biraa banuun isaa ni beekama. Garuu karaa saniinis osoo hin milkaa'in injifatamee gara burqaatti dacha'uun isaa kunis beekameera. Karaa naannuma karuma burqaatti karaa Abilaalootiin jechuudha. Bakki amma lolli kun itti ta'e magaalaa Baatee irraa yoo hagam fagaattee kiiloomeetirii 16 haga 20 tilmaamamti. Garuu magaalaa Baatee qabachuudhaaf sochiin ni godhame osoo hin milkaa'in hafeera. karaa qeerroo wallootiin qeerrooni maqaan isaa Mahammad Diddee jedhamu kan umriin isaa waggaa 20 takkatti tilmaamamu falma kanarratti dhaabamee hospitaala Baatee keessatti argama. Qeerroo keenya alaa keessa jirtan qeerroo keenya akka gargaartan asumaan waamicha isiniif dhiyeessina. Warri hospitaala Baatee keessa dalaydanillee ijoolleen keenya jajjabaadhaatii keessan cinaa dhaabbadhaan waamicha keenya jechuudha. Qeerroo qalamaa. Qeerroo qalamaa keessaa aanaa Baatee jirtan wanni isin godhaa jirtan baay'ee nama qaanessaa. Akka oduun nu qaqqabee warri informaatiina kana humna diinaatiif kennelleen humna qeerroo walloo kana ilaalee asuma qeerroo qalamaa keessaa ta'uun gabaasaan nu qaqqabeera. Warri abinni jala deemtanii humna addaa naannoo Amaaraa wajjin ta'etanii Afarii fi as jedduu deemtan kun qeerroo keenya kana booda dhiifama isiniin goonu tarkaanfii irra deebii qabne akka isin irratti fudhatamu asumaan isin akeekkachiifnaa jechuudha. Waan qabda kanarraa of sirreessaa. Yoo hanga feetan garaa keessan jaalattan ummata keessan dabarsitanii qeerroo keessan diinaaf hin laatinaan waamicha keenya jechuudha. Gabaasan har'a qabannee dhiyaanne waa'ee lola kanaa akkana fakkaata. Haalli sodaachisaa yoo jenne haalli baay'ee sodaachisaa. Naannoo sanitti humni addaa naannoo Afar kuni warra Amaaraa wajjin loojistikiidha, diinagdeedha, waan adda addaa kan gargaaru humna addaa naannoo Amaaraatiif mootummaa naannoo Amaaraati. Mootummaan lama walii galaniiranii garuu uummanni Afar as kanatti uummanni Oromoo jedduu mootummaa kan lamman jedduutti agartanii akka nama ibidda harka namaatii qabatu sanitti jiranii gara keenyaan akka wallootti waamichi nuti dhiyeessinu uummanni Afar obboleeyyan keenya, uummanni Amaaraallee obboleeyyan keenya. Garuu namni Gojjaam ta'ee tiifi Samaraa ta'ee uummata kana wal ficcisiisaa jiru mootummaa naannoo lammanitti. Waamichi nuti qabnu makalaakaa Itoophiyaatiif yookaan humna ittisaa federaalaatiif hoggoloota mootummaa kan lamman jedduu jiran warra zoonii keenyaallee ta'ee humna kana walitti buusanii jedduudhaan waan iddoo baafachuutti waan jiraniif to'annaa mootummaa federaalaa jalatti oolchamanii uummanni kun akka murtiif dhiyaatan gara keenyaan waamicha dhiyeessina. Lubbuu fi wareegamaa fi qabeenya barbadaa jiru kana kan itti gaafatamu bulchitoota zoonii keenyaatii fi bulchitoota naannoo Afar, bulchitoota naannoo Amaaraati. Bahar Daaritti ta'anii lola kana lola hin dhumne goona jedhanii asirraa bu'aa isaan argatan hin beenu kan waan kana dalagaa jiru mootummaa naannoo sadaniiti jechuudha. Warri zoonii keenyaallee harka keessaa qaban Ahmad Hassan, Ammee Muweetii fi warri kana fakkaatan. Bahar Daaritti walga'iin ta'an sun kana mirkaneessaa jechuudha. Ummata lamman jedduu ummata Afarii fi ummata Oromoo jedduutti waldhabbiin diinummaa hin jiru. Garuu Afaaronni akka Oromoon akka diinaatti isaan laalu godhaa jiran. Bakki Afariin irra qubatte kun
eelwahaa jechuudha urdii jedhamee beekamu haga waraansootti karaa kaasaa yookaan immoo masloo kaasaa isaan lammee fala bakka jedhanii beekan odaa sirbaa edda dagaalaa kun lafa oromoo ta'uu isaanii warri afarillee mamii godhan jennee hin amannu lafa oromoo irraa yoo danda'an ka'u yoo dadhaban oromoo wajjin oromoo fakkaatanii jiraachuu malee ummata oromoo ajjeesanii oromoo daguudhaan ajjeesaati akka lafa kanarra hin jiraanne asumaan nutillee isaan akeekkachiifna jechuudha ummata afarilleen biyyi afar miillee gati yoo jiraatan hin jiraatan garuu oromoo ajjeesanii jiraachuun kana booda akka isaaniif hin taane asumaan akeekkachiisa isaanii kennina jechuudha. Jaalawwan kabajamoota hordoftoota sagalee ummata walloo sagantaa keenya guyyaa har'aa asirratti goolabamaa waa'ee gabaasaa qeeroon keenya alaa keessaan wal gargaaraa jirti isinitti haa baru jenna. Namni yaada kanarratti yaada kennachuu barbaadan qeeroon keenya warri oromiyaa ta'e warri kaaba oromiyaa keessa jiraatan warri walloo isin keessummeessinaa sagantaa bal'aa qabannee isin dhufne yaada keessan keessummeessinaa seenaa yaada kennadha. Yaadi si kennatan afaan Afarii, afaan Amaaraa, afaan Tigreetiin illee hin dandeenya. Aniin kana asirratti dalagaa jiru afaan kan afran nan danda'a. Afaan Tigree, afaan Amaaraa, afaan Afar, afaan Oromoo jechuudha. Kanaaf isin keessummeessuu anin danda'a. Waan isin gaafattan illee isiniif deebisu anin danda'a. Dhihaadhaa isiniin jenna injifannoo kan ummata wallooti. Ummanni walloo kuni ummata jiidhaa jechuudha. Ummata hin cabne jechuudha. Yoo sodachaafte illee hin cabu. Yoo hanga fedhisa miite fuguggee dhumsa gugguifattisa matuma gadi qabata malee abadan diina isaa arba keessummeessaa jechuudha. Kana yeroo jennu nuti waa malee miti qeeroo keenya waan abdannuuf. Wareegama irraa dudduban jennu bakki irraa deemnu hin jiru biyya keenya Ahmad Saltee ammee mu'ee waan qaban irraa of sirreessanii qeeroo walloo cinaa dhaabatanii biyya isaanii yoo fedhan hin bulchan yoo fedhan immoo nama biraatti dabarsanii biyya isaanii maallaqa xiqqishoodhaaf jecha Anfariinii fi Amaarri isaan sobee qeeroo keenya gurguruurraa dhaabatanii isaan hin jenna qeeroo walloo cinaa dhaabbadha. Bilbila qeeroo keenya isin keessummeessina. Lolli walloo keessaa kun karaa Amaaraatiinis yeroo Amaaraan dhaabate yeroo gatiin dhaabate oliin eegalan jechuudha. Kana dura dhaabbachuudhaaf qeeroo keenya mudhii hidhannee loluu dirqama ta'a. Yeroo dawweedhaan lolli qabbana baateerraan yeroo baateerraan qabbana ejjuurraan yeroo ejjuun qabbana dawweerraan jedduba kanatti deddeemaa jiran jechuudha. Maal jechuu barbaadeetiin warra ijoollee keenya warra garii lolutti jira. Baatee waggaa jaha lole jennaan akkamiin akkana jettaa warra jedhu jira. Kuni baatee waggaa jaha lole ejjuun kilooti waggaa 3 lole jechuudha. Dawwee waggaa tokko lolaa jira Affarii. Dur lolli guddaa keddeemaa ture aanaa jiilleetiin ture jechuudha. Harxummaa irraan adaaltakkaa yaalteen beektu yoo yaaltillee milkooyteen beektu. Karaa dawweetti karaa baateetti ejjuutti milkaawaa jirti jechuudha. Maal yoo jenne nama keenya nama jajjaba. Teetti abbaa qeeroo aanaa daawwee ajjeesan jechuudha. Ni galee hin dagatina. Baateettis Ahmadiinaa itti gaafatamaa qeeroo aanaa baatee ture ni ajjeesan. Ejjuutis akkuma kana itti gaafatamaa itti aanaa qeeroo aanaa ejjuu aanaa haraadha ajjeesan jechuudha. Milkaa'aa jiran nama qaafachiisu maaliif jennee wal gaafachuu danda'uu qabna. Karaa mootummaa naannoo keenyaatiin bu'aan maaltu jira gargaarsa qeeroo gargaaramu maaltu jira jenne inuu inni hidhanii jechuudha. Biyya gadhiisaa deemaa jedhanii hoggoloonni keenya qeeroo keenya adamsanii hidhanii jechuudha. Ni yaadattan qeeroo aanaa daawweedhaa warra lolarraa dandamatan ni hidhanii akka biyyarraa godaanan godhame wanni aanaa baateettis akkumsan saaliyaa viidiyoo eega waraabdeen booda fida warra Affarii baatee irraa to'atu san qolabsan jedhame waamichi Ahmad san dhiyeesse irra fashale malee akkuma aanaa daawwee san hanga nama 200 aanaa baatee irraa akka hidhaman godheera Ahmad san. Har'a iddoo nama 200 san hiisisne namni humna addaa naannoo Afar cinaa dhaabatu jiru. Magaalaan baatee to'annaa Afar jala oolte. Gaafa magaalaan baatee to'annaa Afar jala oolte gibira naannoo baateetii walitti qabamu yoo uummanni sun jiraate naannoo Affariif gala malee naannoo Kamiseetii yookaan immoo Baardaariif hin galu. Kana namuu beekuu qaba jechuudha.
kanaaf bulchiisi aanaa baateetis yoo ummanni kuni aanaan baatee oromoon baatee yoo hin jiraatin eenyu irratti mootii ta'a. Mootii ta'uudhaaf ummata ati mootiitti taasisan jiraachuu qaba. Biyya bulchuudhaaf biyya ati bulchisu sun bilisummaadhaan jiraachuu qabaa jechuudha. Kana beektanii Ahmad Sanii fi Ammee Mu'ee qeeroo keessa cinaa dhaabattanii olaantummaa fi naannummaa keessan mirkaneessuu qabdan. Irra tartanii maqaa bilxiginnaa gammachiifna jedhu qubee dagattanii waan adda addaa irratti afaan gabatee afaan amaaraatiin malee afaan biraatiin hin barreessan. Afaan amaaraa afaan oromoo wajjin walitti hin dhufu. Jaalattanis jibbitanis afaan amaaraa baduuf ta'a jechuudha. Afaan amaaraatiin hin fayyadamu. Tigireen afaan amaaraatiin hin fayyadamtu. Oromoon jaalattan jibbitan afaan amaaraatiin hin fayyadamu. Afaan amaaraa wanta akka fayyadu. Somaaleen afaan isheetiin fayyadamti. Ummanni gurraachi afaan isaatiin fayyadama jechuun ummanni kibbaa jechuudha. Mee afaan amaaraa kun lama ta'e hin dalagu. Finfinnee yoo ta'e ummanni naannoo Booranaa jiru gara Keeniyaa bittaa gurgurtaa godha. Finfinnee keessa namni beelumaanuu akka alan baala godhamuu ni danda'ama jechuudha. Wallagginis karaa tolchee Suudaanii wajjin karaa fedhan gurgurata jechuudha. Afaan amaaraa Finfinnee keessatti iddoo dalageetu wanta akka fayyadu. Akkis siniigaluu qabaa jechuudha. Abjuun kuni abadan hin najjahu. Jaarraan bara Minilikfaatii fi jaarraan ammaa tokko miti jechuudha. Iddoo dachii feete gara galtee akka abiyyaa binuu dhalatee afaan amaaraa Oromiyaa keessatti naannoo federaalummaadhaan waggaa 30 uummata bule kana abadan hin mirkanaa'u. Abadan hin mirkanaa'u. Kanarratti waliin irratti dhangala'ee bunni. Uummanni keenya waan kanarraa of eeguu danda'uu qabdanii jechuudha. Wanni siniidhaam yaaduu qabaattan yaada kennadhaa isinin keessummeessaa. Kotta bilbila. Dura yoo sagaleen naa dalage qeeroo aanaa baatee irraa aga tokko hubachuu yaala. Sagaleen naa dhufeera isin bira dhaggeeffachuun naa mijaa'u gurratti illee qabadhes hin ta'u. Mucaa madaawee walloo giloobaalirratti maxxansuu yaaleera. Isa maxxansee isin dhaggeeffachiisanii suuraa fi akka dhaame isin maxxansee yaalee jira. Nutiin walloo giloobaal akka beekamutti waan diinarraa ta'e qeeroo walloo injifannoodhaan goolabdee malee waan diinarraa taa'ame waan gabaaf nu kun dhiifama nu godha. Garuma biraatiin diinarraa dhageessan jechuudha. Waan ta'e waan gale diinarraa dhageessan. Ummata nama weerarurraati waan isaan ta'an isaa irraa dhageessan malee walloo giloobaal diina akkana goone akkana jennee hin jennu. Afaan ofirraa itti fine. Wareegama kafalleerra qeeroon tokko nurraa madaawee. Akka jinaan kamal galchuu baanu qeeroo walloodhaa wareegama xiqqoodhaan injifannoo gurguddaa galmeessa kun uumama baramee jechuu kiyya. Akkasitti hubadhaadhaa inshaallah bilbila waliin marihannaa yoo yaada qabaattan yookaan immoo kanarraa asirratti golabuu hin dandeenya jechuudha. Sirba warraaqsaa tokko hagisittuu si dhafeera. Yoo sinii tahe bilbila. Waa'ee lola kanaa silaa nama tokko sagalee dhiyeessuu barbaade mee yoo qilleensarra jiraate waa dalagu network hin dalagu mee laalla. Alaa qeeroo akkam ooltan mee walloo giloobaalirraati si bilbilaa jiraati. Olmaa lola kanaa lola humni addaa naannoo Amaaraatii fi Afar magaalaa baatee qabanna jedhanii qeeroo walloo ofirraa ittiftee waan san fachalsitee ofirraa qolachuun ishii gabaasaa nu qaqqabeera. Maal quba qabda qeeroo ati waan sanirraa mee ummataaf gabaasi.
barbaade injifannoo galmeessu eegale makalaakaa uummata keenya irraa haggadaa rakkoon jiru kana lammaffaa lafa keenya lafa Oromoo lafa gibir itti qabu lafa qonna dhiyengaddaa gadaarraa nyaatamu ture irratti kan jecha kan Affaariin kan barbaadaa jirtu lafa san irra jecha amma kan ka'aa jiru lolli kun. Lafa fudhattee olma babal'iftee qabachuu barbaaddee jiranii akka aktivistoonni isaaniitis mootummaa naannoo ofirraa sakki dhageenye aktivistoota damee mootummaa irraa magaalaa baatee qofa osoo hin taane haga komboshatti haga dhakaa diimaatti lafti lafa keenya magaalaa baatee jalaa bakki amma bishaan baasu Affaariin akkana godhaa jiru kun magaalaa baatee jala waan tilmaamaan lafa sannan beeka toora 16 burqaan meeqa fagaatti burquma bira nini baateerra burquma rakkoo amma makalaakaa uummata keenya irra rakkina geessaa jira lollee akka injifanne ofiisaatii walakkaa taa'eera ofiisaatii xiyyi 600 xiyyi 6,000 qabaa uummati keenya kan qabu xiyyi 15 tanaan makalaakaa kana yoo itti raamsan boru Affaariin immoo uleedhumaan hudduu nu dhoytee biyyaa nu baastii waan jedhamuun sodaanne malee makalaakaa isa sodaasaan qabdu qeerrooni. Qeerroo dhugaa keetti sababa maal si fakkaata kan Affaariidhaaf luugu maal barbaadeeti silaa abbaa burqaadha eelawahaadha waraansoodha karaa kaasaati masroo kaasaa matubisaatti lafa qonnaa keenya lafa dheedichaati humni addaa naannoo Affaar kun weeraree Affaarira qubsiisee alaabaatti dhaabaa jira lafa qonnaa keessa seeneerra lafa horiitti eenyurraa darba waan kana argaa jiruuti maaliif Affaariif luuga si fakkaata mootummaan federaalaa kunii fi yookaan immoo makalaakayaan burqaa jiru kun maaliif Affaariif luuga yeroo hedduu deddeebi'a gaafa Oromoon injifattu Oromoo dhorka gaafa Affaariin humna guddaadhaan dhufte dhimma keessa hin jedha wanni kun deddeebi'e maal si fakkaata? maanguddoonis akka biyyaattis itti himamee ture Affaariin maatii bahataanaa jedheetuma maal abbaa keessanii gootan nuun jedheeti kan kanas qophooree makalaakaa simnaan makalaakaa nuti waan tokko sinii godhuu hin dandeenyu jedha Affaariin dhugaa ni qabdi uffoon re'ee kana nyaataa nuti waan isaa goonu hin qabnu. Affaariin uffooniif waan adda addaatti qalti gubboodhaan. San keessa kan jiru itti gaafatamaan Affaarii inni bushuu jecha gidbii makalaakaa san keessa jira ifatti jecha kun ragaa wajjin jira guyyuurraa hoolaa 2 qalamaa akkasitti jecha kan afaan qabameeru. Wanni korrupshinii jechuun gubbootu jira korrupshinii jira jechuudha gaa Affaarota irraa waan nyaatu qabaa jechuu kanaaf Affaariif luuga jechuu. Kanaafuu dhiibbaa guddaa nurra geessisaa jira. Tana dhugaa burqaa keessaa Affaar kan tokko buluu waan dandeessu turteessee makalaakaa kun jiraachuun dhabee jecha. Iddoo makalaakaa jiraachuu dhabee lafa keessa kan akkana waa qabattuu jechuudha gaa adaalii inuma gadhisiiftanii sila eelawaatu. Burqaa gadi kaasakkitaa malee mudeenaa walakkaa tana jirti jecha hin jirtu baqattee gooydeetti kan amma humna makalaakaa kana amantee makalaakaa kana jala kan galteettu jecha amma makalaakaa kana jala kan jirtu. Okay. Warra biraarraa
qeeroo aanaa baatee warra qeeroo qalamaatiif mee maal jetta qeeroo kun humna diinaa kanaaf bitamanii faa qeeroo walloo kun qawwee qabanii hidhannoollee qabanii rasaasallee qabanii hiyyeessaa jiranii oduu akkana diinaa mee waan sanirraa dhaamsa maal qabda qeeroo amma warra diinaaf dalagan kanaaf. Suni bakkuma gahun qabu ol dhamaatu gadi dhamaatu oromoo jala bultaa jedhe olis dhamaanis gadi dhamaanis oromoo gabaabduun nu hafa malee nuti akka wallootti abbaa qabeenyaa hin qabnu abboonni qabeenyaa gargaarsa nu gargaaraa hin jiran qatootii bitee saawwan jirtu bitee qarshii 100 xiyyi tokko kan bitamtuu jecha har'a dhugaa haa ta'u. Dhugaa sirri. Abboonni qabeenyaa quba nu qabanii sabi oromoo kun quba hin qabu qofaa keenya lolaa jirraa jecha kanaafuu nuti unkaan afarii tana dhiisi mootummaa kana warri walloo dhugaaf hidhannoo gahaa gannu wareegama fedhe kaffaluuf qophii jirraa haa ta'uu malee mootummaa amma wayyaanee kana akka kuwwisnu mootummaa Abiy Ahmad kana sodaataa hin qabnu dhugaa haa ta'u kan sodaa qabnu rasaasa qabuudhaan kan sodaati jirruta malee jecha. Warri abbaa qabeenyaa aanaa baatee kun yookaan immoo walumaa gala akka Oromiyaatti maaliif qeeroo dhabanii maaliif hin gargaarre si fakkaataati dubbii tana keessa beekteetini maaliif hin gargaarre silaa biyya sana jiraachuu hin danda'an yoo Oromoon asirraa ari'amte maaliif sin hin gargaarre warri amma abbaa qabeenyaa xiqqoo qaban kun. Abboonni qabeenyaa gaafa tokko hamma ajoolleen waan takka hin qabne qatoota ka gurgurtee risaasa bitachaa jirtu kana gaaf tokko abboonni qabeenyaadhaa kanas hin gargaara jedhanii nama nu cinaa dhaabatu kana keessatti. Sunuu qabeenyi isaanii xixiqqoo jecha warra qabeenya hin qabne. Waamicha maal qabdaa fi warra abbaa qabeenyaatiif jaala waamicha maal goote warra abbaa qabeenyaatiif waamicha maalii dhiyeestaafati akka nama waa kana keessa beekutti. Warri abbaa qabeenyaa nu cinaa dhaabbachuu qaban nuti immoo humna qabnuun wareegama fedhe kaffaluuf qophii jirra. Isaan immoo nu cinaa dhaabbatanii qabeenya qabanii risaasa bichee kaffeessinu nuti meeshaa siffeenu meeshaa kan qabnu hunu gahaa yoo dhugaa haasawanii akka walloo meeshaa qawwee tokko hiikkachuu ni dandeenya rakkoon qabu suni. Rasaasa kaffeenu rasaasa nu cinaa hadhaabbatanii qabeenya qabanii nu cinaa hadhaabbatanii akka oromummaatti isaan gaafachaa jira. Warra abbaa qabeenyaa gaariidha. Warri bulchiisa aanaa baateetii fi warri zooniidha. Maaliif qeeroo cinaa dhaabbachuu dhaban si fakkaataati? Sababni isaa maali? Lafti fuudhamaa jira. Karaa dawweetiin, karaa jiilleetiin, karaa harxummaatiin, karaa hundaan akka zoonii keenyaatti Amaara qofa miti Affarri lafa gurguddaa fudhattee jirti irra qubatanii jirani. Maaliif hin mormine akka Affar yaadu warri walloo bulchu kuni maaliif walloodhaaf hin yaadne si fakkaata? Maaliif hegeree uummata kanaatiif wanni isaan hin yaadneef maaliif? Warri naannoo himne ni sodaatan dhugaa oromummaa sabboonummaa dhabanii hin miti. Ni numa sodaatan.
ايوه صداتنيت ملي ركو المقبن جيتشوت انا قافيك يرى ديراتي قيرو ولوتي وان ام توقع بات دبر فدوتي نما براتي بشراك النا ولا بنجران abbaan qabeenya qabnu qabeenya keenya walcina inni gulbata keenyaan wareegama fedhetti haa kaffallu biyya tokko malee biyya hin qabnu biyyi keenya shumtanaa biyya biraa hin qabnu kanaafuu kanarra har'as borusi wareegama fedhetti kaffalu qophii jirra assalaamu alaikum isin jedhe وعليكم السلام هردفتوتا ولو جلوبال ميديا نمني هذا كنتشو بربادن لولو كوني لولو نابا تمتي أسينو دي من أسيني بقولنا أمانينا كيرو ولو كوني يو يادا كباتن بالبلا يادا كيساني دمر فتانا سنين جد Hello? Yeah, bitch. Jira gurba kamat. Umara ko la arab sulle mirga qaba arrafamu adosa da media ra dabaddu lakki wanta katin arrabsu obban salate wanan dagehen wo managasi dage sisa an salata obban salate bayni nirram bay nanjira sirinega iro eni wana bi wo majruf jirenya kenyati male wana bi wana njum ko wana bi shin male sin arrabsu po umara ko arrabsu bi ka warri wallo
arrabsoon beeknu gara batti arre walitti daakuma malee arrabsoon dhiirati mi bar nama arrabsu. Sirriidha amma walloon aadaa sadhiisee barateera nama arrabsuudha bar. Ijoollee amma arusii jaaniin arusii baddaa takkarraa bareedu baddaa dibinyaa takka shiikin warra moolii takki qabbanaa keessa teessota warri gammoojjii nama arrabsu warri taale. Dhugaakeeti achi warra olii kanarraa barane. Warra amma garbuu kana warra armoolii dibinyaa jedhamu afaan Oromaatiin. Sirriidha. Maan dabarfannere yaada kan kee ammuma kana astaa'urraa dhaamsa keenya dabarfanne qeera walloo akka jirtutti waa'ee lola karaa irratti mariirra jira waasaappiif waan adda addaatiin ati yaada kan kee dabarfate wayyuu asumaan. Tole salaadhu yaa dafiitti sireega. Hin arrabsu maa qabuuti ati dafii baafadhuuti kottuga sineega daqiiqaa 4. Hordoftoota Walloo Global Media nu bilbila sirba afaan Amaaraa Walloo kana caqasaatu olee galla. ዛሬ በአማርኛና በኦሮምኛ ነው የማስተናግዳችሁ። ወሎዮች በሉ እሽክምክም ሲሪታኔ nu eegaa jiranii mangiddoo keenyaa ni eegna bishaan fudhannee isaan eegnaa jechuudha. እሽክምክም ወሎዬ ጠጋ በሉ እስኪ ጠብቂ እስኪ ማድቱ የትን በአማርኛ ጀር tokko tokko naqeeqaniirani waan nuti qubee saabaa barreessuun beeknetti fakkaateera. Ijoollee keenya tokko na aarsuuf jecha waan jedhan akka jawaarsanitti maa qubee saabaa faan barreessine waan nuti Yugoslavia, Sri Lanka, yoo jechuun baanne wahuma baranne namuma ijajjaamaa itti fakkaaneera seenama hedduutti namni yoo ofii wallaalaa ta'e akkuma isaan wallaalaa nama godhu wallaala jiruunuu ofuma beekumsanni seera faranjii keessatti maal jetti faranjiin jiruu dhumti umrumaan jiraachuun ofuma barumsa jiruu kee keessatti namni barumsa kan baratu ittiin dalaguudhaaf ittiin riskii ittiin barbaaddachuudhaaf barumsa jechuun tokkoffaa kan ofii ittiin jiraachisuudhaaf barumsa keessaa beektoota Oromoodhaa ofuu jiraachisuu hin dandeenye saba Oromoo jiraachisuu isaati. Haga ammatti beektoonni keenya of taranii matuma isaanii taranii saba kana jiraachisuu hin dandeenye. Kana namuu beekuu qaba jechuudha. Ijoollee keenya keessaatu ijoollee walloodhaa hamli isaanii caccabaa. Walloo keessa akka namni barate hin jirre akka walitti akka hin jirre yoo maal akka walitti fidaati akkana sinii goonaanne isin kijibuu dhabne wallaalota nu seenan. Walloo beektoota hedduu qabdi. Akka amantii waa'ee amantiis beektoota hedduu qabna. Sheekolee hedduu qabna. Muftii hedduu qabna. Aalimoota hedduu qabna.
gootota hedduu qabna goota caalu qabna jechuudha garuu goota ofii kan kunuunfatu abba warra akka marroo warra bareedee taane warra akka Mahammad Ammeefaa qabna jechuudha urjii lola keessaa siniifin himaa hin dhageessan fiigdanii namarra rarraatanii jechuudha sinii galee warra akka waaqoo guutuu warra akka jaarraa abbaa gadaa fa'aa hojjetan warra akka Imaam Yesuuf warra akka Hasan Ammee warra amma dhihoo kanaa ofeete warra akka Hasan Rashiidee warra akka Hussein Idris sinii galee warra akka badhaasoo lakkooyinee fixu gootota wallo saniif yoo isin gootota keessan maqaa wallaaltan gootota qabnaa jedhaati nama gaafadhaa malee mataa gadiin qabatina Oromoo birattis diina birattis maaltu mataa gadi isin qabachiisan na ajaa'ibeera ani qubee ummanni jedhu kana warra Juhaarum kana fa'aa barsiisee jechuudha warra Lambaa fa'aa barsiise jarri kun oppiidiyoo aanumti faan warra qubee nama barsiisee jechuudha ezoo qubeen Oromiyaa seenin warra Jabuutiitti warra qubee barsiise qeeroo qubee baratte seenaa keessan gadi ba'uuf qabdan alaabaa tanas aabaa miti kan wallo galche ijoolluma wallootu alaabaa tana galchee jechuudha alaabaatu wallagga dura wallo seente siniifin hima arsiifaa waan seenne oppiidiyoon arsiidhaa amaarree arbaa guggu hamaa ture arsiifaa dura wallo seente jechuudha kun seenaan nu gaafadhaa sinii gale nu gaafadhaa waraanni naannoo arsii tasoo leenjifamin chaakteera keessa waraanni karaa miliqaayetti karaa burqaa tirtiraan leenjifameeti gara arsii kan deemaa ture maadhee ijaarramuun hin danda'amne arsii keessatti walloo keessa garuu dirree leenjisaa odaa bakka jedhamu ture jechuudha leencoo lataa gaafadhaa seenaa qabdan walloo haga ammatti qeeroon of ijaaree caasaa godhatee sinii galee humna of ijaarre namni of hin dammaqne namni sabboonaan taane waajjira dhiisaati keessa darbuunu nama dhibaa jechuudha yaa qeeroo walloo maal taatan dhiiroo maa mataa of qabdan beekumsa jechuun kana beekumsa jechuun humna waraana bilisummaa Oromoo dadhabsoo osoo hin taane beekumsa guddaan of dhaamachuu namni ofirratti hirkannoo qabne namni of hidhamanne nama saba isaa dura dhaabatee diinaaf hin mormu jechuudha diina ta'eeti saba isaa morma akka oppiidiyoo kana akka uummata nama kaayoo qabneeti jechuudha keessaa qeeroo walloo mataa ol qabachuu qabdan nuti warri isin dura jirru qeeroo walloo maqaa isinit gooneera yoo gootummaadhaan xaatate namni walloo caalaa Oromoof qabsaa hin jiru bakka feetan hoo deemtan Oromummaadhaan namni haga qeeroo walloodhaan wareegama kafale hin jiru kun isin boonsuu qaba isin boonsuu qabaa jechuudha bakka hundatti gaafa wayyaaneen deemte abbaa ollee dhime malee Kamaal Galchuufaa waajjira walloo keessa dhufee barachuun isaan dhimne jechuudha hin dhimne deemeetuma baratee jechuudha akka biyya bilisoomee sanitti wareegama eenyuutiin Kamaal Galchuutu baajatatti baase nama leenjise miti wareegama nuti kafalleen Kamaal Galchuu fiigee waajjira barachuu danda'e wareegama nuti kafalleen addi bilisummaa Oromoo deemee kamisee waajjira barachuu danda'e wareegama nuti kafalleen sabboontoota bilaashiitti fooqii tokko isaa kennan abaawoodhaaf kuni dalagaa keessan yaa qeeroo walloo akkuma warri wallaggaa abaa'uuf waajjira kenne akkuma warri tuulamaa waajjira abaa'uuf kenne isinillee kennitanii jechuudha eenyu sin caala qeeroo keenya warri isin dura turre nuti waan isin Oromoo bira deemtanii haasoitan isin hin dhabsiisne nuti ofii biyya dhabnee qabeenya keenyatti dhabnee warra nu dhale warra keenya amma abbaan ilmoo naaf ajjeefamu aanaa sabaarraan jalqaba ani gaafa hidhaa cabse warra baatee gaafadha gaafa hidhaa mootummaa Itoophiyaa cabse du'oonina murtaa'ee gaafa hidhaa cabse jimaata ani hidhaa Amaaraa cabse abbaa kiyya isinina qabrii keessa bulee jechuudha summiidhaan har'a miti manni gubachuun har'a miti qabeenyi saamamuun har'a miti ilmoodhaaf abbaan ajjeefamuun gaafa san isinuma jira garuu warra garii ammatti qaqqabee jechuudha hin fakkeessina Oromummaan kun qabsoo kun asiin asin geenye jechuudha warri namni lakkaawwatu ayimmarraxum warra jedhame gaafadha warra aanaa baateedha hin fillullee filatamnu xara hizbi naggadatteen jiraattu qotattee shuba qabdu san malee eessaa fiddeen jira jechuudha uffata nagaalleen uffata warra keenya
hanga san wareegama kafalameeti. Warra nu fakkaatu hedduutu jira jechuudha. Har'a namichichi waajjira abaawoodhaaf waajjira kenne sun hidhameera jechuudha. Oromoo walloo kana keessatti hidhaas gidiraa akkuma Wallaggatti akkuma Baaletti akkuma Booranaa sanitti ummanni keenya wanni taa'an jiru. Nama kolaafamee jira. Maqaa waan dha'u seerina dhorkatoo saabilikti jechuun iccitii qabachuudha jedhama. Faranjiin illee ni qabdi. Iccitii qabachuun seera importantiidha rakkisaan wanni waan jabaa faranjii biratti jechuudha. Mana murtii dhiyaate iccitii namaa baafanan. Aanaadhuma baatee yoo si hime Ali daraartuudhaan maallaqa isaa harkatti argamee jechuudha. Waan bira nama ajjeesan qabu haga ammaa hidhaan baane. Ijoollee aanaa baatee keessatti kolaafamtee jira jechuudha. Kolaafamuu amma Oromoon haasoo kana ijoolluma aanaa keenyatti qayi masqalfaan Sayida Safaan isaan kolaasisan abaa hojjetanii lubbuun jiranii jechuudha. Guyyaan itti eegna malee dhiyeessuu danda'e. Itti kolaafaman. Ijoolleen waboodhaa qayi masqaliin mootummaan dhiifama gooteef itti gireen gadhiifte Hussein Asaffaa ajjeesina jiranii kosii irra darbanii jechuudha. Ajjeefna jedhanii kosii irra darban. Naa obsaasiniif hin deebisa. Kosii irra darbanii jechuudha. Eenyu gumaa kaafaleera. Qayi masqalfaatu akka gumaa kafalaniirani. Nagaan jiraatanii kokkolaachisaa gubboo qaraxa dubartii keenya jabuutii fi wanni jedhu dangate. Boolisni tokko damoozii isaa meeqa? Beellaa qabaa jechuudha. Maal akka wallootiin. Gumaa ijoollee keenyaa kafaleera. Hin kafalle gaafachuuf teenyaa jechuudha. Beeka gaafachuuf ta'e. Makiinaa oofanii jechuudha. Kabalooti kaanata wanni akkasii sun hin dalagu. Warri baatee keessatti kamisee keessatti warri caffaaroobitti nama kolaasaa ture murtiif dhiyaachuun isaa yeroo isaa gabaabdu. Sin dhiifna sinitti hin fakkaatina. Dhiifama walii goone alwaa ofii ajjeeftanii ni galee ofii ajjeeftanii makkalaakaatti ajjeessee jette jechuudha. Warri ajjeessuun murtiif nama dhiyaatan. Qabsoo kun kanaan asin geenye jechuudha. Qeeroo walloo wareegamni isin kafaltan bilisummaa magarseera. Edoo isin qabsaa'uu dhabdanii ummanni walloo akka ummata qimaassan ummanni keenya hidhannoo irraa hiikamee ibidda darbamee fa'aa gubata ture jechuudha. Wareegama isin kafaltaniin san hunda haqqiftan. Garuu wareegama malee hin dhufne haga nama 20-30 itti wareegdanii jechuudha. Hin jarjarina woomana ni haasoo kana haasoof deemtanii warri na eeggadhaa. Bilbilaa isin hin jedhan jira yeroo tokko namni dhibbiin bilbilu. Saniif qabu hin jiru. Keessaa warra naan mormuuf hin akka waan walloo qabsaa qabnetti akka walloon oromummaa dheengadda barateetti hin godhina. Gaafa helamoo qilxuu qabsoo eegalu san jaarraaffaan ijoollee walloo qooda guddaa keessaa qabdi. Sinitti fakkaatina qooda qabna gaafa sanirraa kaafne warri bahaa kun keessaa warri bahaa walloo kun wanni nuti hin goone hin jiru. Akkuma Oromoo kaanii wareegama kafalleerra jechuudha. Qabeenyallee itti dhabneerra. Shawseen Magdala itti gaafatamaan walloo community walloodha. Walloo maabar diriji Shawseen Magdala Mumasee Jarmaffaan wareegama gurguddoo kafalana abboonni ga'e. Mumasee Jarman wareegama guddaa kafala. Jabuuti ilal Keeniyaa amma gaa carraa taateef jaarsee Ameerikaa deemu malee. Shawseen Magdala nama odaa bultum deemee baga gabrummaa dadhabtanii walloof dirmachuu dhabdanii naa kanaaf dhafanii jedhee itti hime nama odaa bultum deemee dubbate sun warra walloo lixaati. Shawseen ilma isaatii fi makiinaa kennaa baa'uudhaaf. Maatu nurraa hafeera? Wani nurraa hafe waan jiru. Wareegama kafaltaniirtan. Wareegama kafaltanii yoo qaljettaniituma nama jala deemtan akka jeedalloon cidhaa korbaa naa bu'a jettee jala deemtu jedhan san akkis hin ta'ina. Maalummaa keessaniin boona keessaa ijoolleen zoonii kamisee tuni isin bakka jirutti Oromoo kanaafuu itti gaafatummaa fudhattanii qabsaa'aa turtan jechuudha. Gaafa Oromoon qabsoon baqate gaafa uummanni qabsoo baqate isin warra qabsoo kana deebisee ijaare ijoolleen walloo. Akka raajii guddataa baanu san ijoolleen hidhattee dhihattis bahattis qabsaa'aa turte ijoollee wallooti. Hin jiru namni biraa. Hin jiru.
Sinigale hin jiru jechuudha. Kanaaf jabina isin qabdan san gadi of qabdanii akka namni gadi jirutti walloo akka waan qubee barsiisanitti walloo waan akka qofa afaan Oromoo barsiisaniifaatti warra haasawatu jiran baay'ee na ajaa'ibee jechuudha. Warra akka waan saaliyaa faadhee gadduma ejjuu kana faraayyaaf kana faatti himtetti hedduu nama ajaa'iba. Namni isaan dhalachuu isaaniitti quba qabu hin jiru. Waan nuti dammaqsinee namni raayyaa san deemuu danda'e jechuudha. Hin kijibina. Maalummaa keessaniin boona. Namni tokko har'a waa'ee walloo hoo wallise akkami waa'ee walloo san nu wallise jettanii nama san jala gooydanii jechuudha. Yookaan immoo jala ceetan. Akkasii miti. Maalummaa keessaniin boona. Wareegama qaalii kafalleerra biyya keenya kanaaf. Akka namni wallagga keessatti diinaa kokkee wal qabe walloo keessa kokkee wal qabneerra jechuudha. Ammallee itti jirra. Ammallee itti jirra. Akkuma warri harargeedhaa lafa keenya Somaaleef hin dhifnu jedhanii qabsaawan akkuma warri baalee qabsaa'u walloolee ammallee qabsaa'aa jira. Ilaalaa qeeroo walloo. Baala keessatti qabsaa'uun fi walloo keessa qabsaa'uun wal dhiba. Gatii isin qabdan laalaa qeeroo keenya. Isin diinaa jala teessaniiti gadiin Affar garasiin Tigree oliin Amaara haxxee kana keessatti qabsaa'aa jirtan laala. Gatii isin kafalaa jirtan. Uummanni mirgaan Oromoo, bitaan Oromoo, oliin Oromoo achitti diina ofirraa qo'achuu dadhabe jechuudha. Gatii isin kafaltanii fi gatii namni biraa kafalu tokko miti. Isin galee wareegama uummanni wallaggaa woboon bira taa'ee Binishaanguliin isaan wareegde sanii fi humni boolisa addaa Oromiyaadhaa Binishaangulitti kafale. Lola san laaltan jechuudha. Fi humna asaaminoo xiqqee qeeroo walloo irratti harkaafii fudhate way walgita. Way walgita. Warri wallaggaa haga qeeroo walloo dura dhaabachuu danda'e. Nuti har'a daa'ima keenya ibiddaan gubne Amaarri yookaan humni addaa Affar wareegama kafalaa jirtan kafalaa. Halo qeeroo. Hebbicha. Deemne jirta. Mee haasawi waan fardii qabdu kana daqiiqaa shan qofa yeroo qabdan. Abboo daqiiqaan shannatti. Hoom wallole lola isaa amma irraa himtu kana hoom yaarra moqaleessa. Lola maalii baanta? Amma baatee irratti liyyu poolisiin affarnama lolee kan jettuun dhagaa nama tollee sheerii kan kee jalatti arge. Waan wallolee isoo taane wallolee isoo taane akka nama fi qeeroo Oromootutu lola walirratti ofaa olee kaleessa sa'a afur halkan irraa eegalanii akka lakkoofsa faranjiitti ani beekaa. Haga har'a guyyaa haga asiritti lolli deemaa olee lolli suni Ormi lamman waa aadaa walloo keessatti Oromoo lamman lola sa'a kudhanii waa loleen beeku Affarii fi Ormatu wal lole. Kana keessaan naa bilbile malee kanas adda si baasuun deemuu yookaan immoo waan dabarsine irra deebitee dhaggeeffatte booda yoo yaada qabaatte. Ifumaan jechuun. Isaan lola jarri kun maqaa kililiitiin dhufan bira minaamii kan argannu guuratanii malee mootummaa Amaaraa duraan eenyu addisuu lakkasaa moo maal jettaniin sanuma fatu tuffataa ture jarri asii wahuun qabu. Karaa gurraachatii gadi keenya karaa gadi keessanii karaa oli keenya janiiti itti himanii beektan amma kenoo karaa lola walirraa dhiifne malee nutu wal lolaa ture inni keessan kun reefu ka'e. Lolli Affarii fi Oromoon deemaa ture
affargaa waan ishee feetu qabatteetti karaa saniini odaa sirbaatti qabatteetti lafa ummanni keenya qotatu lafa jiidhaa qabatteerra teesseetti karaa harxummaatiinis akkuma sanii yakkulli qotaa jira ummanni karaa qoriitiinis akkuma sanii an tarsimoo lafa sanii anin beeka naman beeku maleedha garuu kan isaan barbaadan tarsimoodhaaf magaaluma baatee barbaadan burqaas qabatanii magaalattuma dhuunfachuu barbaadde jechuudha afar ifaa ifatti. Warri magaalaan baatitu naannoo afar haa taatutti mallatteessanii dhaniif. Amaarri akka nu achitti Oromoo jaamnu hin barbaadutti hin jiranii tarinuu gurbaamma deengadda irraa buusan kana eenyu maqaan isaa? Moyyaaleew. Buusa deengadda amma bu'ee biyyi oofe biyyaalaa oofe tokko gadduu kana wayya malee. Amaarri akka nu gadi jarri nu lolu hoggaan warma lollee wahiin humna godhanne amaarri nu laaffisanii akka nu humna dhabnee isaan jalatti dhabnee inni kun gadi jitee nu maatti dubbataa turanii ishillee kana barbaaddi immoo isaatti nutti kaasee beekta. Yaa mootummaa naannoo Amaaraati kun waan ifa jiru bar. Amaara haalan nu jibba ishiin nu jibbitu amma biyya keenya kana amma isa amma kililee ishiin himattee maal jettu kunillee hin ta'u. Namni qabri irraa qaba lafa kana eela irraa qaba hara irraa qaba qabri irraa qaba araddaa irraa qaba konyaa irraa qaba akkasinis. Sirri. Inni amma isaan zimma jaaniituma oofan kun naga fuudhuun taa'u nageenyi hin jiru dhugaan sitti manii isaan oofan kanaan hin ta'u amma magaala Maxaayyii tana watu mardingootii fi watu mardingoo baalabbaatii jiilletti gosa heennaa duguggururra abduu mardoo yoofatu magaala Maxaayyii tana namuun biyya keenyarra qora isaan mootummaa. Sirri. Bara magaalamti ormi akka keenya dun talalaale warra dawweetu magaalamti kun ni beekta waa fagoo miti ummanni keenya tikfattee asiifechi deemaa warra dawwee daayyuu nama jedhamutu warra daayyuutu baatee tana amma baatii ganda daayyuu jedhamti ammallee maquma daayyuutiin waamamti daayyuu kun warra dawweeti nama dawweeti jechuudha. Eegalanii garuu amma diinassaro maqaan amma baateedhaaf jijjiirameef diinassaro jedhamti. Si galee? Hamma gaafa dargiin badee mootummaa yaade kun isheenee hoggaa zooniin keenya kun Amaaraan adda bahee jiru. Namni inni keenya sanbata irratti deebi'ee duri magaalaan keenya kan itti tajaajilamnu Maxaayyii isaan ture. Sanbatee wahuun jiranii. Kaambii wattaadaraatiin. Maxaayyii achirraa deebitee jara Maxaayyii kana dargiin balleessee wanni mana baankii ijaaree waraana safaree jettee mana hidhaa hoggaa ijaaree jarri geetee gaaraa bu'ee deebitee mansi kanarraa gadi. Sirri magaalaa yaa horii eegaa akkamiyyaa? Amma inuu amma malee amma wayyaa itti marsanii jiran malee amma baadiyyaa achi keessatti isaan lola bananii liyyuu poolisiin Amaarallee achi dandeessee teessuma kalakaayaan ta'in achi Amaarri jireenya achi kee jiraatu hin danda'u. Malee. Itti galuu danda'uu qabdan. Edoo makalakaan hin jiraanne barra. Magaaluma burqaatan amma baateerraa kiiloomeetirii 20 kana fagaatti magaalaa burqaatanas kaambii jira beekta kaambii Itoophiyaa keessaa guddaa har'alleeni baatee qabadhettee yaalte sun ta'uu fi dhabnaan fiigdee achi seentee jechuudha. Achi seentee uummanni haga tokko bukkee oolte qeeroo gaara keessatti makalakaan dura dhaabate gaa makalakaan dhufee isin gahaa dhiisaan tuqinaa jedheen jechuudha. Namni nama ajjeese
har'as nama akkasitti namni nama dhiisa sanuu magaalaan qabadhaa katkaalo waan haggadaa jetteedhaan asii deema biyya keenya haga komboshatti nama akkana jedhu kana isin ummata keenya awanni ta'an nuyi xinnoodha miti ummata xiqqaa of hin godhina namni waraana jaaree halkan tokko ganda tokko deemee barbadeessuu hin danda'a wanni amma kaleessa ajjeese jette amma deengatti ajjeefte jette xinnoodha miti namni gariin amma ummata xiqqaa jayeen televizyiinii fi kan ummata xiqqaa ummanni keenya koo ummata guddaa ummata mansi yaa'ee minjaara yaa'ee haala ofii baafataa ture maali ummata xiqqaa maallee xiqqaa. zooni ila aanumti baatee tumbar warri qimaat suni qabalee 70 beekta. warri qimaat qofti qabalee 70 fi akkana isaanii warrumti aanaa baateetu qabalee 30 ol warrumti aanaa baate dhiisi aanaa daawwee dhiisi biyya guddaa bar biyya guddaadha saba guddaadha lakkoo isa gadi nu xiqqeessan malee nama miliyoona 2 ol ta'an yoo heeraan lakkaa'amu biyya guddaa. Ekonomi maalin jabaatanii laali hamma isaan sodaatamutti jiran hamma federaalaatti jabaatanii malee namni nurran jiranii jechuu yaadatti maal akkam isaan minjaariti seekota keessa jiru sana malee wallomta jaanu kun wal keessa jira Oromoo Amaara Orgobbaa kun namni achillee as jaaramanii loluu hin danda'an. Amaarri wal lolu warruma amma aango ala eso Ahmad Zaffaan bar of ta'anii eso of ta'anii namni lololullee waan jiru Affaarillee lololtu Amaarillee lolol nagoomaan oomishan biyya alaa kana keessa jirraa qonna keenya akka gaarii qonnee inni loon horsiisee inni naggadee kan mana magaalaa biyyi keenya biyya guddattu biyya bishaan qabdu biyya tarsimoo ishii bareeddu ishii sana Affaaronnin isa baqatanii gammoojjii baqataniiti lafum maaliif Oromoo mootummaa qabu isaan mootummaa isaa inni gargaara ni ilaala mootummaa keessa deemee ilaalaa lafa kana hegeree biyya sanaa ilaala jechuudha. Keenya garuu Ahmad Zaffaan yoo Affaar har'aas qabattee waan jiru seenaa namni ishii gaafatu waan jiru qabannaa qabatte rakkoon jiru sani beekta rakkoon jiru sani amma suni ta'uu qabuudha wanni jechaa jiru nuti sanarratti gaa hundi keenya dalaguu danda'u qabna. Lafti keenya nutti gabbara ishillee yaadni ishii barkana yaadumti ishii nama maaliin keenya baateen keenya nu islaama amma reefu zooni kun ifa waan kanallee ooftee turte hin jedhan malee. Oofteetti bar teenyee nyaannaadha lafti keenya qotaa nu kenna ilaali warri garfaa callaqaa qotee Affariif gaasha boqqolloo cina warri garfaa sii barma bakkuma amma kaleessa gurbaa. Ammas karaa daawwiti akkuma uummanni keenya qonna qotee yakkul Affariif kenna jechuudha. Lafti lafa keenya kan dhufee qabatee yakkul qotaa jiru Affari. Amma namichi shireen gadi daawwiti gaalifaa geetti du'e suni gurbaan sun ededa gaalaa sanii gaalifaa gee jettiin maqaa jijjiirte akka baasiroo kaasaatiin lammee fala jetti san. Duba asii gadi daawwan dahara jedhanii waradaa addaa godhaniidha amma. Abilaaloo waradaa jedhanii baatee waradaa jechuu barbaadan amma daawwan dahara jechuun waradaa daawweedha. Amma aanaan isaanii booraa ta'uuf deemaa jechuudha. Abjuu isaan abjatan laal achiin. Lafa jiitu namni gaara qotu namni kan qotu diida namni kan horii horsiisu lafatti. Uummanni keenya mootummaa qabnu miti hammuu deemee mootummaatti matee namni isa gaafatu waan jiru. Namni dhugaa jedhuun hin jiru. Uummanni kun eessa deemuuf ta'a? Yoo siin taane asii deemi jedhamaa jechuudha. Affarii namni dubbatu waan jiru. Si galee namni biyya tokko bulchu waa kana calum jedhee akkamiin laala? Si galee? Atiila uummanni keenya
nuyi xiqqoo kun sammuu keessa akkam buun abbootiin teessan haaloo baafataa turtee hamma minjaar jalaan kaayii waashaa jalaa yaa'ee hamma minjaaritti hamma manzil armaan hamma wajiraatitti ummata xiqqaa miti ummata xiqqaa godina jaani ummanni durii ummata immoo amma wanni karaa biyya keenya kanaan deemu masgiida faa jaartee jan masgiiduma amma katamaa jiru kana gammoojjii jalaarra jaarteti onuma ormaa saawan irraa dhuman horiin irraa dhumee loon irraa dhume kana nama 20 nama 30 masgiida kana bira buksiisee asuma salaatadha asumatti seefteneeti seenyaa jibna ormi lafa nurraa fudhatuu fi lafti taanii lafti dhugumatti kan immoo loogaa lafti wajjin teessa qaayidaan affarkan hin kitibanii biyyetta dhuguma sitti maniisaan nama akka qaallichaa sifoo maal asii gootan jennaan abboo waan ummanni godhun beennu lafti keessanii walumaan jiraanna jeeje waliin jiraatuun sirri mishaadha wanni inni ol kaatee deebitee lafa battarratti si loluudha ishiin deetee arma gadi hin darbintuuf sanii gadi biyya abbanaaha maarree qubata godaanee qubata kanaa ol dabarteeti masgiida jaarrete masgiida kun immoo toltiif hin jaarre masgiida kana namni masgiida kanarraan deemu arabni sin gargaaraa mootummaan Itoophiyaatti islaamti ishii naarreedha jaheesuma gargaaraa maqaa kanaan waan tokko laali waan kee kana waan ati haasoytu kana waldaa islaamaa jedhanii mootummaa turkii irraa gargaarsa ba'u tokko ture warra abubakar ahmad kana warra kanatu waldaa gargaarsa islaamaa biyya turkii irraa fuudhee kan dhaqe jira kan affariif waan ajaa'ibaa beekamaa jechuudha. Si badama. Warri abbaa qabeenyaa Turkiidhaa qabeenya isaanii achi baasaa jiran. Isaan fiilimi kan dalagu jiru amma Abubakar fa'a. Akkamiin gadi hiisan lafa gidaa kanatti yeroo lafa qabatan daangaan asuma ta'a jechuudha. Kanaa gadi lafa afarsanii ol lafa Oromoo ta'a. أكبر فيلم أويرو عمر بشرا نما مسروق تاتور ورسال رجال جتشو أما كان دربنا يلان أوروبا تشيل جتشو أجرا هم مين اللي فودت كرامة كيناتيس بامتي أجرا هم مين اللي فودت سلولو بملأ أجيس تاو بيمت برا أفري ولي ما جايبو معلوم jiraatuun gaariidha ilaalchi garuu ilaalcha saniimi ilaalchi ammatti deemu bojorottiin deemaa jiru kun fadhiisanii mootummaa namaaraa immoo hin fedha akka nuyi dhiphannee qinqamnee isaan jalatti cabnee nuti achibbannee akka afaan isaanii kanaaf barannee akka uummata raayyaa uummata amma ijjuu kanatti akka warra baaboo kanatti akka nu bannee organaayis taanu bannee akka nu facaanu barbaada ati makiinatti keessanii baabdaata sanii lolli nutti baname lolli ammarraa amma reefu baatetti achi darbe malee biyya keenya biyya jiillee kanatti reefu bara jaamu bara ta'u beekaluu dhaabbate garuu ishiinis hin qonne nuhis hin qonne dhaabdee rabbii godhum jennu malee dubbisanii maali isin amma kileemii godhaa jirtanii odaa sirbaa nama keessatti safaan sabtu kuni odaa sirbaa walitti qabaa jirti isin waa sanarra dalaguu qabdanii المهم أما أليفات
afaaritti gadi bara afaaritti gadi jita isin asii wahuun qabdan isin maal akkam Itoophiyaan allattuu mirga haa eegamu namni afaan ofiitiin haa baratu akka zoonitti ofiin ofaa bulchu lafa ofirratti kasabee hojjetee haa jiraatu afaan ofiitiin maalii ofiitiin ofiin ofaa bulchu damee jira maali wanni armaa namni wanni kan ta'e kana nama hedduu dhaggeeffata nageenyi taa'uufillee hin taa'u qawwee zabana duraanii san nurraa yaade guurtee zabana mareefu biyya qabatte san nutti garii namni qawwee kana nurraa guuraa jeenee guuranii gaafa qawwee san nurraa guurte lola nutti barte diimte mootummaan naannoo amaaraa kun ormanni oromoo asii lafaan qabu daandii makiinatti gadi keessa warri isaa wallaggaa akkanumaan akka bakka kanatti lafa bal'ifatanii nu hin lolanii isin nu lolanii bal'ifatanii harmammoo qawwee poolisiin dhufte qawwee nurraa fuudhan nama dura fiigate jeetiin dha darasatti ishii teenya tanatti ishii amma kamisee teteessu darasatti ishii lallaafsa taratti hoggaa himatan gaa seera godha maarree bara ummatuma baala isanii wal fakkaata ummat oromiyaa keessallee ummat karaa kanatu biyya magaatii soo malee irraa lakkii jaan asii seera godha jedhanii noo qawwee biyya sadii seera sanii bar sanii sirrii sirriidha keessaan naa bilbilii ani fi ati keessaan haasawinaa sirriidha yaada maal qabda ummata wallootiif qeeroo keenyaaf yaada maal qabda bara warri sheekoolleen isaanii gaafa baatee irratti walgahii gadduu taa'isanii Allah keenya maal keenya laalee dachiin gargar godhamuu qabu malee isaan haala kana dachitti qottu tana malee asiin qabdu asii gadi hin darbin ilaa asii bakka tana hin darbin nuhi bara bootuma keenya qonna jammare gara jiillee faa malee namni keenya qonnumaa on qottu gara jiillee kun ifaa nama aabbama namni qonna jalqa sanii gadi meeqaatama amma isaan waqtii yookaan godaan gadi nu jalaa kaa waqtii immoo naga walitti yaane wal jaalatu nagaan namni dabbaalillee walirra quban lafa keessanii jetti biyyatti dah mootummaan qabdani achi mootummaan federaalaa baajata yaada fete jeete itti bit amma karaa makiinaa dachi kanatti karaa makiinaa kana baasuu wanni lekkataniif kana keessa qawwee fi mata baale kana bijjeeffatanii ija buuteef wanni amma eeltirarraa gadi nama loluu kunillee hin hojjetu namni keessa deemee mootummaan lafa tana gargarru godhe sanii achi wal keessa hin qubannaa lagahaan jiraanna illee hin tuqamnu nuillee hin tuqamnu hoggaa lafa shiisheen akka chitti jiraanna shii jalatti kubne hoggaa ishiinis nu keessa dhufte akka nutu irraa masuulan nagaa lafti keessan tana bichaa shitti qottan tana malee manattii itti ijaartan tana malee hin qabdanii ni jan kuni jiraatamuuf isin taa'u namni nama 400 nama 100 sin dadhabu nama kituu sin dadhabu nu illeen dhumuu dadhabnu ummata
feene loluu dandeenya. Galatoomii keessaan marhan. Nagaan jiraadhu amileen isin hin cabini maarree isa burfatti nu. Ummata xiqqaa miti nuyi abaayaa ruuban kuufuu. Abaayaa lutumaa qonna qotii roobee januu gatti guddisee roobu inni sheessine bulleesse majuu beela hajaan qonna guyyaan torba. Abaayaa rooban kuufuu lukni waraanaan kuufuu waraanni guddalleen hin barbaachisu. Namni nama loluu danda'u nama xiqqaa. Nama xiqqaa wal dhagaa. Abbootiin teenya otoo xiyyiitiin waraana Minilikii fi xiyyiitiin Alsillaasee keessa jiranii aadaa dhuman. Wahuun ta'u namni ilmi namaa kun hin horaa abbootiin teenya aadaa tumtuna dhofra shan guurte ilmi kumaatamaan ciisa. Ayyaa fayyaa ta'e nu xiqqaa uummata xiqqaa ofiin godhinaa. Bokuu keessan ol qabbaa naman tuqinaa nagaan bobbaa galaadhaa. Midhaan hin galchinaa jina affaaritti lafa keessanii fudhaa jaani basa ishiin isa kan kun isa kan kun hin dhowwatte dhiisaa haa bulu. Maali lafa ofii qotee namni gadi affaaritti gadi walqixa akkamitti walqixa nama kaffala akkam. Hooqan ishii taate tole. Hoosa taarikaan. Naannoo kana hin qabdu. Naannoo kana hin qabdu. Karaa dawweetis lafa qabdu. Dhuftee dawwee lolteetti maqatti malee. Seenuma keessatti naannoo kana keessa affar jedduu keenya hagaa waashitti lafa qabdu. Karaa Tigraay turtee asii karaa Isaa waliin turtee gara Asa'eelaa